Oh my god, oh my god, oh my god, jette faranjiin. Hajjiin yeroo dheeraaf caaltuu dararaa ture. Caaltuuleen akkasuma caaltuuttu ijoollee Jimmaa keessa jiran kana ijoollee Jimmaa jedha. Ijoollee Yamanii kana keessa jiran I am sorry. Yeroo hedduu caaltuun ni himatti, yeroo hedduu ni bootti. Adada viidiyoo isii dalaytuun hajjiin akkana na godhee, hajjiin na miidhee, hajjiin akkana na godhee malee guyyaa tokko gammadee hajjiin waan gaarii naa godhee abbaan mana koo gaariidha. Abbaan mana koo waan gaarii naaf ta'e jettee dubbattee hin beektu jechuudha. Gisee mara akkuma boottetti akkuma amma kayoo sanuu yeroo osoo isiin ilmoon godhatin durallee ilmoo akkaan godhu hin barbaadu jettee turte. Akkasuma dubartiin ilma malee hin toltu, isiin ilmoo waan barbaaddu fi osoo inni fedhin haadha ilmoo taate jechuudha. Kanaafi caaltuun yeroo hedduu dararii bu'aa bayii hedduu keessa tartee jiraataa jirti. Akkasuma masaanoo akkasittuu masaanoo irra fuudhee sanuu dalagee nan horatu. Masaanoo irra fuudhee masaanullee tamaa isaatti sanuu isiin isaa tarti. Isaa sanuu hin tarti jechuudha masaanoon inni fuudhellee. Akkasii hordoftoota keessa salaamtaa isin gaafachuu hin daganne yaada jara kanaattu naan deeme. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan welcome. Ashama harka fuunee alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni jalqabarraa hanga ammaan hordoftan hedduu naaf galatoomaa. Barakallahu fiikum jazaalakum khayran. Harka fayyaa argadha bakka yaaddan muraada gayaa isiniin jedha. Akkuma dura baratame viidiyoon kiyya isinitti tolee laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Komentii yaada keessan barreessuullee hin dagatina. Warroonni haarawaa taatanillee welcome ani haa dhufu baga nagaan dhuftanii sina YouTube channel kan subscribe like share godhaa. Maatii YouTube channel kanaa ta'a channel kun channel keessanii isiniin jedha hordoftoota kiyya yoo viidiyoon kiyya isinitti tole jechuudha. Yoo subscribe gootan warroonni haarawaa dhuftan tarii osoo hin beekne ta'a. Kanaaf namni YouTube channel haarawaa banatee waa hedduu beekumsa waa hedduu isa barbaachisaa jechuudha. Numartuu akkanuma kan beeku sirriitti ni beeka. Channel tokko maal akka barbaachisu sirriitti beeka gadi fageenyaan jechuudha. Kan beekne immoo channel irra yeroo haarawaa dhuftan channel namaa isinillee yoo banattan waa hedduu irraa barattanii jechuudha. Channel tokko subscribe godhuuf jalqaba viidiyoo itti seentanii subscribe gootan viidiyoo haga xumuraa ilaaluu qabdanii. Akkasii viidiyoo haga xumuraa ilaaltanii subscribe yoo gootan subscribe keessan fudhatama qaba jechuudha. Yookaan viidiyoo gimmaasha ilaaltanii subscribe gootanii biraan bayinaa faayidaa isin qabu jechuudha. Ifaajin teessan bilaasha. Akkasii wal guddisaa wal jajjabeessa keessumaa ijoolleen haarawaa banattanii dhuftan ijoollee hedduutu gara YouTube channel kiyyaa dhufee subscribe like naaf godhii jettanii maatii naaf ta'a jettanii dhuftanii maatii isiniif ta'a abshiru ka isiniif maatiin taane eenyuuf maatii ta'a ijoolleen haarawaa banattan hundi keessanuu gara kiyya koottaa isiniin jedha like isiniif godhaa share isiniif godhaa subscribe isiniif godhaa. Komentii jalatti isiniif barreessaa Halima Orotu jedhama maqaan channel kiyyaa abshiraa isiniif jedha abshir hordoftoota kiyyaa ijoollee hedduu samona kanaa kalii dheengadda kanaa gara ijoollee 4-5 komentii jalatti barreessitanii maatii naaf ta'i YouTube channel keessan jala seenee subscribe sa'a 24 keessatti subscribe keessan isiniif deebisee jira. Warroota reefuu haarawaa banattanii nama reefuu viidiyoo lama gadhiisee nama reefuu viidiyoo sadi gadhiisee channel keessan hundi keessanuu laalee jira. Jabaadha itti fufaa channel banadhaa yeroo keessan bilaashatti hin fixinaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Har'a viidiyoon kiyya kan dhufeef waa dhimma biraa waan taateef waa'ee dhimma keessanii bal'inaan viidiyoo biraatiin isinitti deebi'a. Akkasii viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee hajjii fi waa'ee caaltuuti jechuudha. Caaltuutu ijoollee Jimmaa sirra Jimmatti ma afaan nafiiga ijoollee Yemaniin keessa jiranii jechuudha. Waa'ee isaaniiti jechuudha.
Viidiyoon kee kaarraa jechuudha. Hajjii jechuun nama yeroo dheeraaf caaltu dararaa ture. Sayyidoo Rabbiin sirra haa jaallatu gargaaruu keetii fi dubartiin takka yoo nama isii cinaa dhaabatu dhabde nama isii gargaaruu dhabde tokkoffaa isii gargaaruu Rabbii. Lammaffaa Rabbii gaditti abbaa Rabbii isiif laaffisetu obboleessa isiif ta'a. Sayyidoo jechuun akka obboleessati jechuudha. Obboleessa waan gaarii isiif yaade isii gargaaree jechuudha. Nama kana yeroo hedduu kadhadhee jira. Sayyidoon nama gaariidha akkuma beektanii. Nama kana yeroo hedduu kadhadhee ilmoo isii deebisiif jedhee kadhadhee asin durallee hidhaa baasee waastinaa ta'ee fi ammallee akkasuma itti deebi'eetumaan akkuma barate lubbuu hanna barattee lubbuu ganda barattee hin teettuu jedhanii akkasii inni baratee waan jiruuf hidhamullee hidhaa ba'ullee amala ofii hin dhiisu jechuudha. Tulluun bakkaan godaantu amalli abbaa hin dhiisu jechuudha. Namni tokko waan tokko yoo barate hin dhiisu waan san jechuudha. Osoo dhiisi jedhaniin illee deemetumaan itti deebi'a jechuudha. Akkasii of sirreessuu qaba. Ilmi namaa tokko hanga yoom wal darara. Hanga yoom wal darara, hanga yoom wal hidha. Isiillee haadha manaa ofiillee taatu obboleettii ofii osoo namni biraa akkana dararee das nama jedha. Akkasitti fudhatuu qaba namni nama miidhu jechuudha. Yoo inni nama miidhe Rabbi gaaf tokko nama san miidhuun isaa hin hafu hin tura malee ilma namaa jechuudha. Kanaaf caaltuu yeroo hedduu bootti yeroo hedduu rakkoo isii himatti aadada viidiyoo isii dalayduun rakkoo isii himatti bal'inaan jechuudha. Masaanuun isii dararaa jirti yeroo hedduu masaanuun inni fuudhallee rahmata takka hin qabdu inni dararti jechuudha. Yeroo hedduu ni bootti caaltuun jechuudha. Ni bootti yeroo hedduu kana na godhee siruu kanaan godhu wanta kanaan godhu amma deeme ilmoo isii dhorkate jechuudha. Durumaa ilmoo isii kanaa yoo inni fedhan qabu osoo ilmoon barbaannu jedhuun isin ilmoo godhatte dubartiin ilmoo malee hin toltu. Maaliif faayidan inni teessiseetumaani ergatuu barbaade jechuudha. Mana madaamii teesseetumaan dalaydeetumaan birrii bichaa akka isatti kennutu barbaada malee akka teettee niitii taatee fi ilmoo dhaltee fi hojii jiraattu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf dubartiin ilmoon ofiiti jechuun gaachana ofiiti. Kanaaf ilmoo ofii godhachuu qabdi. Isiin ilmoo malee namni hin tolu, namni ilmoo hin qabne muka gaaddisa hin qabne. Kanaaf caaltuu Rabbiin si haa gargaaru. Sayyidoon nama gaariidha. Dhugaa jedhee ammaan booda hagaanii addunyaa tanarra jiru caaltuun Rabbii gaditti hin rakkattu jedhee Rabbi sirraa jaallatu Sayyidoo amallee jabaadhu irra naanna'ii gargaarii Rabbi haa gargaaru nama miidhamaa qoffaa kan nama gargaaru Rabbuma Rabbi gaditti immoo namni Rabbiin laafisi nama gargaaraa jechuudha. Rabbiin si haa gargaaru caaltu garuu hedduu garaa nama nyaatti caaltuuni yeroo hedduu mana yaalallee dhayxee yeroo hedduu masaanuunti akkana na goote jetteetiniin dubbatti baqaanu Rabbiin isii haa gargaaru kaan namni yeroo hedduu hordoftoonni illee koomantii jalatti isa arrabsanii yaada gargaraa jecha gargaraa jedhaniini namni tokko arraba hajaa hin qabu jechuudha. Arraba hajaa hin qabu namni sa'a 24 isa arrabsaa oolee arraba hajaa hin qabu saniif malee osoo akka arrabaati namni tokko maaliif namni na arrabsaa namni maaliif waanaan jedha jedheetiniin arraba namaa saniif aaree of sirreessaa jechuudha namni tokko jechuudha. Hanga yoom namni na tuffata hanga yoom namni na arrabsa hanga yoom namni namaa gadi ta'a jedhee namummaan itti dhaga'ama. Kuni hajaan qabu jechuudha. Abbaan fedhe arrabse faarse dhiise waa balleessuu baate hajaan qabu kanaaf osoo akka arrabaati qaata sirraa jechuudha. Akka arrabu hordoftoonni isallee arrabsanii ka caaltu jala jiranillee arrabsanii koomantiin arraban dhukeerraa kaasanii jechuudha. Osoo nama xiqqoo waa saalfatu xiqqoo itti dhagahamu taate arrabuma saniin uf sirreessaa jechuudha. Namni tokko yoo waa balleesse hin saalfata badii isaa sanitti ni saalfata jechuudha. Tokko hajaan qabu jechuudha. Badii isaa san doomini itti abaasayyuu
yoo arrabsa itti abaasay tokko tokko immoo hin saalfata bakka jechuun badii balleessan ittiin saalfata. Namatu badii daangaa dabree namni akkana na arrabsaa waan balleessan sirreeffachuu qaba. Amma namni nama waan balleessin kanallee barbaade namni tokko tokko komantii jalatti na arrabsaa. Kawaa balleessisan arrabsu tokko tokko inni arrabsuuf inni waan balleessisan irraa of haa sirreessuuf jechuudha. Tokko tokko immoo ni gorsaa jechuun akkana miti sirraa'ii of sirreessii wanni akkana waan hin taane namaan jira tokko tokko bakka nama waan gaarii nama gorsu saniif jecha of sirreessaa jechuudha. Kanaaf caaltuun yeroo hedduu miidhamtee jirti. Rabbiin isii haa gargaaru. Ilmoo isii ammallee jalaa fuudhee jalaa dhoysee jedhaa Sa'idooni. Ilmoo isiillee Rabbiin haa deebisuufi. Sila ilmoom isii jalaa yoo dhoyse maaluma godhuu hedaa jedhan maraachuu heda kana caalaa jedhaa bar isheen masaanuu isii wajjin duraa maraachani ilmoo isii wanni jalaa dhoysuu fi maraachuu hedammoo gurgurachuu hedammoo maal gochuu hedaa jechuudha. Wallaahi ilmoon haadha malee hin toltu. Akkasitti waan gaarii walii yaaduun bareeda. Sa'idoon kanaafi dabarsee poolisii Yamanii to'annaa seeraa jala oolchee jira hajji. Kanaaf ammaan booda Rabbiin isaa haa qajeelchuu jenna. Caaltuu immoo jinqii yaaddoo keessa Rabbi rahaa haa kennuufi. Silaa namni lammii ofii nama biyya ofii dabarsee alagaaf hin kennu laakiin badiin isaa likkii taree jennaan Sa'idoon hora seeratitti kenne jechuudha. Hajji qabsee to'annaa jala oolchee kanas viidiyoon kee kana fakkaata. Bye bye.